Ministeerri nageenyaa duraanii obbo Taayyee Dandanaa mana hidhaatii mana murtii toliyyannaa dhiyeeffachuutu dhaga'ame. Ministeeronni Suudaanii fi Masrii Kaayirootti wal arguun dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti marii taasisaniin hidhi kun Itoophiyaa irratti balaa guddaa fidaa jedhan. Kunneen hangafoota bal'ina oduu isinitti hima. Gaafa muddee 22 bara 2023 waggaa lama dura mootummaa Shiiraan kuffisuuf socho'aa jira jedhamee to'annaa jala kan oolfame miseensi caffee Oromiyaa fi ministeerri nageenyaa mootummaa federaalaa duraanii obbo Taayyee Dandanaa himannaa irratti baname 5 keessa himannaa 3 mana murtiitti kan dhiyaate hoggaa ta'u himannaa 2 ragaa ittisaa ofirraa falmee qabuun himannaa irratti dhiyaate 3 dhaddacha irratti dhiyaatee ture. Himannaalee ofirraa falmee 2 shororkeessitoota 5 waliin hidhata qabda kan jedhuu fi fonqolcha mootummaa yoo ta'u himata 3 meeshaa waraanaa seeraan alaa manatti qabamu akkasumas jechoota kaka'umsaa dubbachuun mootummaa irratti jeequmsa kaasuuf yaaleen yoo himatamu obbo Taayyee Dandanaa ragaa ittisaa na beekaa jedhee mana murtiitti dhiyeeffate keessa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmedii fi kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech dhaddacha irratti akka dhiyaataniif gaafatuun ni yaadatama. Haa ta'u malee ragaaleen ittisaa obbo Taayyee Dandanaa dhiyeeffate Dr. Abiy fi Aadde Adaanech beellama mana murtiitti osoo hin dhiyaatin obbo Taayyee Dandanaa gaafa muddee 5 2024 mirga wabiitiin mana hidhaarraa hiikamuun gaafa waxabajjii 3 2025 deebifamee hidhame. Saniin dura obbo Taayyeen osoo aangoo ministeerummaa irraa hin kaafamin muummee ministeera Abiy Ahmed dabalatee aanga'oota mootummaa naannoo Oromiyaa irratti qeeqa dhiyeessee ture. Keessumaa rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatti babal'ataa deemeef mootummaa dhumatu ofii isaaniif keessa tajaajilaa turan itti gaafatamaa taasisaa ture jedhan. Ministeerri nagaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa kan turan obbo Taayyeen aangoorraa kaafamuu hordofee jecha jabaan muummeen ministeera Abiy Ahmed qeequun gaafa muddee 11 2023 waraqaan aangoorraa kaafamuu waajjira ministeeraa irraa itti barreeffamuun gaggeessummaa gadhiisuun hidhaa bu'e. Turtii waggaa fi walakkaa ol mana hidhaa ture egaa gadhiifame yeroo lammaffaaf gaafa waxabajjii 3 bara 2025 mana hidhaatti deebifame. Kanumaanis hanga ammaatti obbo Taayyeen mana murtiitti hin dhiyaanne. Guyyaa irraa immoo obbo Taayyee Dandanaa sababa mana hidhaatti deebifameef mana murtiitti guyyaa har'aa iyyanna galfachuu iyyata dhiyeeffachuutu dhaga'ame. Masrii fi Suudaan hidhi haaromsa Itoophiyaa guddichi Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtuu fi eebbisuuf jettu biyyoota baha Abbayyaa irratti balaa waaraa fidaa jedhan. Ministeeronni biyyoota lameen guyyaa har'aa fulbaana 4 2025 Kaayirootti wal arguun marii taasisaniin ibsa walos baasaniiru. Itoophiyaan ijaarsa hidhichaa xumurtee eebbisiisuuf yeroo qophooftutti ministeeronni dhimma alaa fi jallisii biyyoota lamaanii Kaayirootti wal arguun walga'ii booda ibsa kennaniin yaaddoo qabanis ibsaniiru. Ibsa waloo ministeerota guyyaa har'aa kennaniin hidhichi akkaataa seera idil addunyaatti tasgabbii bishaan Naayilii bahaa irratti balaa ittisa fufiinsa qabu ta'eeraa jedhan. Ministeeronni biyyoota lamaanii walga'ii Kaayirootti gaggeeffame irratti hidhichi seera addunyaa kan cabsuu fi biyyoota yaa'aa gaditti jiraniif balaa guddaa kan fiduu ta'uu ibsaniiru. Biyyoonni Itoophiyaan hidhicha bishaaniin guutuuf tarkaanfii gama tokkoon fudhatte morman dhimmi nageenyaa bishaanii isaanii tokkoo fi kan hin qoodamne ta'uu ibsa isaanii keessatti cimsanii dubbataniiru. Haa ta'uutii malee hidhii kun waggootaaf hojiirra kan ture yoo ta'u fulbaana 4 2018 guutummaatti xumurame hoggantoota Afrikaa affeeramaniin ni eebbifamaa jedhame. Walga'ii biyyoota lamaanii Kaayirootti gaggeeffame irratti ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdellaati, ministeera bishaanii fi jallisii Hanis Weelem, ministeera dhimma alaa Suudaan Omar Siddiq, ministeerri qonnaa fi jallisii Ismaat Qureeshii hirmaataniiru. Masrii fi Suudaan Itoophiyaan waliigaltee dinqisiisaa malee of danda'ee hidha kana akka hin guunne irra deddeebiin akeekkachiisaniiru. Masriin hidhi kun dhiyeessii bishaanii ni hir'isa jechuun yaaddoo ishee irra deddeebitee kan ibsite yoo ta'u, pirezidaantiin Alsiisiin dhiyeenya kana qoodni bishaanii biyya isaanii akka hin miidhamu gonkumaa akka hin eeyyamne dubbatani. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed tibbana
hidhichi xumuramuu isaa sababeeffachuun haasaa televezyiinii biyyaalessaa irratti taasisaniin dhangala'aan bishaanii gara Masriitti akka hin hirranne bishaan yeroo biraa caalas hidha Masrii seeneeraa jedhan. Itti dabaluunis biyyoonni hidhichi dhangala'aa bishaan laga Abbayyaa hir'isuu danda'u irratti marii dippiloomaasii seenaan gara fuulduraatti wal dhabdee isaanii akka hir'isu abdii qabnas jedhan. Ministeerri Masrii fi Suudaan ibsa roobii darbe kennaniin barbaachisummaa wabii bishaanii biyyoota lamaaniif qabu irratti waliigaltee irra gahuun isaanii beeksisaniiru. Biyyoonni lamaan mirga guutuu bishaanii eeguu fi bu'uura waliigaltee miseensummaa bara 1959 fi seera addunyaatiin qajeeltoowwan dantaa waliinii fi mirga walqixxummaa kabajuuf waliin hojjechuuf fedhii qaban ibsaniiru. Biyyoonni lamaan nageenyi bishaanii tokkoo fi kan hin qoodamne ta'uu kan ibsan yoo ta'u, murtee gama tokkoon fedhii bishaanii isaanii baha Naayilii baasiin irratti dhiibbaa geessisuu kamiyyuu mormaniiru jedhame.